Bill Gates sooressa ta'ee du'uu jedhamuun barbaadu jechuun qabeenya isaa persentaa 99 kennuu fi hundeessaa Microsoft Bill Gates waggoota 20 dhufan keessatti qabeenya isaa keessaa dhibbantaa 99 kennuu akka barbaadu ibse. Bill Gates arjooma kana karaa faawundeeshinii isaa akka raawwatu hime. Faawundeeshiniin kun bara 2045tti hojii dhaabuuf karoorri jira. Yoon du'uu namoonni waa'ee koo waan baay'ee jedhuuf deemu. Inni sooressa ta'ee du'e akkan jedhamneef kutannoodhaan hojjedha jedhee dureessi addunyaa kun maanguddoon umurii waggaa 69 Bill Gates faawundeeshiniin isaa addunyaa irratti maqaa guddaa qabu hangammaatti hojiiwwan fayyaa fi piroojeektii misooma kaan deeggaruuf doolaara miliyoona 100 kennuu hime. Waggaa 20 dhufan keessatti akkaataa gabaa fi qaala'insa keenya ilaalcha keessa galcheen doolaara biliyoona 200 kennuuf karoorsu beeksise. Bill Gates yaada qabeenya kennuu kanarratti barreeffama maxxansan keessatti ergaa barreeffama bara 1889 dureessi beekamaan addunyaa Andrew Carnegie maxxanse wabeeffatan. Barreeffamni mata dureen The Gospel of Wealth jedhuun maxxanfame sun dureeyyoonni addunyaa qabeenya isaanii hawaasatti deebisuuf dirqama qabu yaada jedhu cimsee dhiyeesse. Bill Gates barreeffama Andrew Carnegie keessaa ilmi namni sooressa beekamaa ta'e otoo hin kennin du'een salphate kan jedhu wabeeffatan. Karoorri Bill Gates qabeenya isaa kennuu ilaalchisuun dhiyeesse kun arjooma kanaan duras taasisaa turan daran kan guddisuudha. Duraan innii fi haati warraasaa duraanii Melindaan karoorri isaanii faawundeeshiniin isaanii erga isaan du'anii illee waggoota kurnan hedduuf akka itti fufu ture. Bill Gates karoora isaa duraan ture jijjiiruu ilaalchisee sagantaa BBC News Hour jedhamutti dubbate ture. Waggoota 20 dhufan keessatti dureeyyiin dhiibbaa jireenyaa fuulduratti addunyaa mudatu qolachuu danda'an ni uumamu jechuun deebise. Dhimmi ijoon ammarraa eegaluudha. Yoo ammarraa eegallee dhaawwataan kennaa hin deemnu ta'e yeroo wayiitti maallaqa guddaa kennuuf dirqamuu dandeenya. Arjoomni akkanaa kun immoo duudha kiyya waliin deema jedhe dureessi kun. Bill Gates qabeenya isaa keessaa dhibbantaa 99 kennuun biliyeenera ta'uu isaa hin hanqisu. Bloomberg akka gabaasetti hundeessaan Microsoft kun addunyaarraa qabeenyaan shanaffaadha. Bill Gates barreeffama isaa keessatti qabeenyi isaa amma maallaqni callaan doolaara biliyeena 108 ta'uu akkamiin hiramee bara 2045tti akka dhumu ibseera. Dabalataan faawundeeshiniin isaa waggaa 12 dhufan keessatti qabeenya waliigalaa qabu hunda keessaa doolaara biliyeena 20 akka kennu ibseera. Bill Gates bara 1975tti Paul Allen waliin ta'uun Microsoft hundeessan. Kaampaaniin kun saffisaan addunyaa moosaajii yookaan sooftiweerii kompiitaraa fi indaastirii teekinooloojii kan dhuunfate. Bill Gates jaarraa kana keessa suuta kaampaanii kana keessaa moggaatti of baasaa deeme. Bara 2000tti hoogganaa olaanaa keessaa of baase. Bara 2014tti immoo aangoo dura taa'ummaa gadhiise. Maallaqa qabu arjoomaan kennuuf kan isa kakaase dureessa investimentiin beekame warreen buufatii fi arjoomtota kaan ta'uu ibse Bill Gates. Kanneen isa qeeqan ammoo Bill Gates maqaa arjoomaan gibira jalaa miliqaa ture jedhuun. Kun ammoo sirna fayyaa addunyaa irratti dhiibbaa mataasaa uumeera. Bill Gates barreeffama isaa keessatti galma faawundeeshinii isaa sadii ibse. Dhibeewwan haadhaa fi daa'imman ajjeesan garuu kanneen ittifamuu danda'an dhabamsiisuu, dhibeewwan daddarboo kanneen akka dhibee busaa fi gifiraa dhabamsiisuu, biliyeenota hiyyummaa jalaa baasu. Dureessi kun US fi UK Faransaay deeggarsa biyyoota alaa taasisan adda kutuu qeeqeera.